Waraanni Iraan haleellaa diroonii buufata xiyyaara Ben Gurion irratti raawwachuu beeksise. Trump hooggantoonni waraanaa Iraan haleellaa halkan edaa Teheraan keessatti raawwatameen ajjeefamuu himaniiru. Haleellaa Israa'el hospitaala kibba Libaanos irratti raawwatteen daa'immanii fi shamarran dabalatee namoonni 40 ol ajjeefamuu ministeerri fayyaa Libaanos ibseera. Hizboollaan gamasaan doonii waraana Israa'el irratti misaayila darbachuun barbadeessuu beeksise. Waraanni Riippaabilika Islaamaa Iraan weerara Ameerikaa fi Israa'el gaggeessaa jiraniif deebii kennuu himuun ejjennoo cimaa mootummaa Israa'el buufata xiyyaara Ben Gurion irratti xiyyeeffachuun hojii diroonii bal'aa raawwachuu beeksiseera. Ibsa dilbata ganama baaseen humnoonni isaa buufata xiyyaaraa keessatti dhaabbilee tarsiimoo hedduu rukutaniiru. Kanneen keessaa masaraa to'annoo haaraa ijaarame, masaraa to'annoo terminaala 1 fi 2, sirna naavigeeshinii akkasumas anteenaa buufata xiyyaaraa fi dhaabbilee raadaraa kan dabalatudha. Akka ibsichaatti hojiin kun barii kan eegale yoo ta'u, sirna ajajaa fi qindoomina tiraafikaa waraanaa jeequuf kan kaayeffate ta'uu ibsaniiru. Raayyaan ittisaa Iraan haleellaan kun qajeelfama xiyyaara waraanaa haleelu gufachiisuuf, hojii qilleensa gidduu seenuuf, daandii hordofii fi lola elektirooniksii diinaa gadi buusuuf kan kaayeffate ta'uu ibseera. Ibsichi dabaluun Ameerikaa fi Israa'el haleellaa waraanaa Iraan irratti raawwachuuf buufata xiyyaara Ben Gurion akka fayyadaman himeera. Weeraraa fi yakka itti fufee jiruuf deebii kennuudhaan kan gaggeeffame ta'uu ibsi kun dabaluun ifoomseera. Waraanni Iraan buufataalee Ameerikaa, UAE fi Kuwait keessatti argaman irratti haleellaa diroonii guddaa raawwachuu beeksise. Waraanni Iraan haleellaa diroonii haaraa bakkeewwan waraanaa Ameerikaa, Yuunaayitid Arab Imireetii fi Kuwait irratti xiyyeeffate gaggeesseera. Yeroo waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti gaggeessaa jiran torbee ja'affaa seenaa jirutti haleellaa cimaa jalqabuu himeera. Ibsa dilbata ganama baaseen humnoonni isaa sirna raadaraa, misaayila adda baasuu fi adda kutuuf oolu akkasumas diroonii waraanaa fi indaastiriiwwan almuuniyeemii UAE keessatti argaman diroonii Ash jedhamtu fayyadamuun gara daaratti jijjiiruu ibseera. Itti dabaluunis waajjira muummee ajajaa Ameerikaa kutaalee makanaayizeeshinii, kutaalee hidhannoo fi heelikooptara Kuwait keessatti argaman irratti haleellaa diroonii raawwachuu himeera. Akka waraanni kun jedhutti dameen almuuniyeemii UAE keessatti argamu investimentii guddaa USA fi Israa'el ta'aniiru. Kunis xiyyaarota waraanaa, misaayila, taankii fi konkolaattota hidhannoo dabalatee meeshaalee waraanaa oomishuuf oola jedheera. Waraanni Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el wiirtuuwwan indaastirii Iraan irratti raawwataniif deebii ta'uu himuun humnoonni isaa hojii isaanii akka itti fufan beeksiseera. Kana malees diinonni Iraan irratti waraana banuun shallaggii dogoggoraa ta'uu akka hubatan ni taasisnas jedheera. Haleellaa Israa'el hospitaala Libaanos irratti raawwatteen daa'immanii fi shamarran 2 ajjeesuu ministeerri fayyaa Libaanos ibseera. Israa'el naannoo Libaanos keessatti haleellaa cimsitee yeroo jirtutti namoonni 10 lakkaa'aman madaaniiru. Haleellaa Israa'el kibba Libaanos irratti raawwattee yoo xiqqaate daa'imman 2 ajjeesuu fi namoota 40 madeessuu qondaalonni fayyaa Libaanos himaniiru. Ibsa ministeerri fayyaa Libaanos kenneen haleellaan Israa'el Habuush irratti dilbata raawwatte shamarran 2 ajjeesuu fi namoota 22 madeessuus ibseera. Hizboollaan gamasaan doonii waraana Israa'el irratti misaayila darbachuun barbadeessuu beeksise. Gareen Libaanos kun akka jedhutti loltoonni isaa doonii waraana Israa'el qarqara galaana Libaanos irraa maayila 68 fagaattu misaayila kruuzii galaanaa fayyadamuun barbadeessuu hime. Hizboollaan ibsa kenneen doonii waraanaa kun haleellaa naannoo Libaanos irratti banuuf qophaa'aa akka turtes ibseera. Haa ta'u malee hordoffii sa'aatii booda kallattiin rukutamuu himeera. Trump hooggantoonni waraanaa Iraan haleellaa halkan edaa Teheraan keessatti raawwatameen ajjeefamuu himaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka jedhanitti haleellaa guddaa magaalaa guddoo Iraan irratti raawwatameen hooggantoonni waraanaa Iraan hedduun ajjeefamaniiru. Hooggantoonni waraanaa Iraan hedduun kanneen haala gaarii hin taanee fi ogummaa malee biyya hoogganan jedhanii haleellaa guddaa Teheraan keessatti raawwatame kanaan rukutamuu Tiraamp waltajjii isaanii Truth Social irratti barreessaniiru. Haa ta'u malee gabaasni kun qaama bilisaarraa hin mirkanoofnes jedhameera.